مرحبا حشما حركفوني إيمانا جرا أبو دبي را جرا دبي مردف إن شاء الله خرانا قاديم نقل را نمنا كنا فارواتها تنبليز لايك سبسكرايب شير وچون دقتنا ورولي نوجتا رمو لايكي في كومنتي ببريدانا كاودهن دقتنا سنين جچو بربادا akkasumas hadha gara Dubai mardif imala kiyya taasisaan jira mardafiin deemaan jira obboleettii kiyya Rahmaa bira obboleettii kiyya jaalatamtuuf kabajamtuu Rahmaa Kamaalii biyya waggaa 8 biyya Dubai keessa kan turre waggaa 8 keessa si'a tokko biyyatti wal argine iraftiidhaaf nolachuu marraa tokko gallee si'a tokko immoo waggaa 2 dura 2024 ji'a 12ffaa mana isii dhaqee bareedumatti dubbisee deebi'ee gaafa hojii jijjiirradhu xalabaas waggaa 6 hojjedhe jijjiirradhu jechuudha. Amma immoo guyyaa sanaa akkuma beekamu gaafa mana namaa teenyu kototiin garaagaraa hin bitamuu ni oolu. Gaafa laqaqitiin gattus immoo bittu gatuu nama gubaa gaafa sana meeshaa kiyyaa waan hin qabu biyya galfadhee ka'een hojii jijjiirradhe. Har'a immoo erganii ammas deebi'ee dhufee hojii hojjedhee yaani ergan hojii sana hojii namtitti dhaabee shaanxaa kiyyaa uffata kiyya waa waggaa tokkoo fi waa waggaa 2 gahuuf jedhee waan hin qabu isii biratti ergee amma immoo isii bira deemee gara isii deemee galfachuufan deemaan jira inshallah. Amma Dubai Abu Dhabi airport dhaabanii gara Dubai mardif imalaan jira kunuun bishaanii dhugaa dubbachuu seerri biyya kana hedduu namatti tola. Ani takka jireenya kiyya baasa yaabbadheen beeku adha shufeerin nageessee boota baasaatiin nagee baasa yaabbadheen deemaara karaa dheeraadha shufeerin si geessee si fiduutti yaani hojii qaba waan ta'eefi ani immoo innachi nagahee galgalas gizeen dhudee beesuma dhufee na fuudha achi immoo kunoo baasa yaabbadhee deemaa jira baasni likkii sa'aatii 7 Abu Dhabi baasiidha ka'ee jechuudha. Maaliif sa'a 7 illee daqiiqaan tokko jiru seerri biyya kana hedduu namatti tola dhugaa dubbachuu taanaani. Hamma kunoo gara Dubai deemaan jira turtii sa'aatii 2 baasii keessa taa'iseen booda yaani sa'aatii 2 baasii keessa ture sa'aatii 2 booda immoo achi bu'ee walakkaa sa'aatiitiif taaksiidhaan hin deemee dhugaan takka baasii yaabbadhiin beeku manaallee ba'ee hin beeku bakka talabaatii ba'ee olii gadi hin deemu jira wajjin deemee gadiitti madaamin kiyya naa eeyyamtee akkasitti deemee qodaa kiyya waan hin qabu biyya galfadhee nufa jedhee deemee obboleettii kiyyallee waggaa 2 kan hin argine har'a argee galanni kan rabbiitii guyyaa sanbata xiqqaa yookaan qidaamee ganamarraan deeme guyyaa iraftiiti. Guyyaa manni barumsaan jirra buufadhee jechuudha. Amma kunoo ifee jira jechuu barbaadetanii dhugaa biyya kun baay'ee biyya namatti toltuu fi biyya seera qabeettiidha. Dhaqeetii irratti hedduunaan saahilii ta'ee galiitii irratti immoo Itoophiyaan keenya faayidaa hin qabdu. Ani dhugaa biyya keessa siin beeku lafa siin beeku hundi keenya warri mana xalabaa jiru ni beektu. Bakka baasii Abu Dhabiitti na buusi jennaani bakka baasii Shaarjaatti deebuutti na buuse. Bakki inni na buuse achi yaabbattee kaatee ammas yaabbattee bakka biraa dhuftee ammas baasii yaabbachuudha hedduu tokko rakkadhee ulfaati irratti. Alhamdulillah galanni kan rabbiiti. Ufeetuman galee jira. Garuu Itoophiyaan keenya kan isin guddachuu dhabdu maaliif beektanii? Waanuma sharriin garaa keessaa qabduuf guyyaa sana an lafan beeku kan silaafiyyuu dhaqee tikkeetti muree boota baasiitiin nagahee naa kennu ituu boota baasiin ga'een kun boota baasiiti jedhee achi karaa irratti nagatee hedduu tokkonii Itoophuma ta'uu kooti nama jibbisiisaa yeroo akkasii birriidhuma malee jechuudha. Kanaafiyyuu amma immoo ani immoo anjar namoonni biyya kana akka ni baasii yaabbanne ni beektu ani namoota zeegaa garaa garaati afaan jarra afaan arabiffaa sirriitti hin beekanu ani ingiliffa sirriitti hin beeku hedduu wal kaallafaa turre alhamdulillah akkuma sanatti iyyuu immoo rabbiin kiyya na gargaaree boota baasii ammas baasii wanta akka baaburaatiin deemee achi immoo bu'aa yaabbadhee gara mana kiyyaatti deebi'een jira mee turtiin sanaa wajjin haa ta'u uumama argitu isiniin jedha kanaaf iyyuu wangaruma atti na wajjin turuu hin dagatinaa isiniin jechuu barbaadeetanii
Akkasumas namni mana kanaa fi haarawaa taatanillee like, subscribe, share gochuun dagatinaa amma kunoo ifaatuma deemaa jira. Maaliif jennaan lafti subiin bahe waan ta'eef xiqqoo xiqqoodhumaan ifaan deemaara. Dhugaa isaa asitti guutuu manaa bahee. Inni naqee bakka baasii gahee tikeetti muradhee baasee yaabbadhu asumaan deemee baasiini. Kanaaf iyyuu innaanii seerri biyyichaa hedduu namatti tolaa, hedduu nama gammachiisa. Maaliif jennaan baasa keessallee kaameraatu jira, wanti nama sodaachisu tokkollee hin jiru. Dhugaa madaamiin nagaa natti qabuudhaan rabbiin hamma obboleettii kiyyaa illee wal agarsiisuu deemee walillee argee dhufee obboleettii kiyyaa quxisuudha. Rahmaanii quxisuu kiyyaa hanangafaa isiitiin isiniin jechuu barbaada. Sigaa mimee waliin haa ilaallu karaan hedduu namatti tola biyyattiin hedduu namatti tolti isin siraanni seerrisiillee hedduu namatti tolti wanti nama sodaachisu tokkollee hin jiru. Dhugaa dubbachuuf biifturree baaraan gizee taatitti sa'a buufata bakka baasinitti dhaabbatu gaheera sa'aatii 2 deemee baasiini. Achi booda immoo baasii argamu immoo taaksii walakkaa sa'aatiin deemee mana sii deemee. Likki gizee sa'aatii 10 mana sii gaheera jechuudha. Maaliif walakkaa amma taaksii eeggadhee taaksiidhaan intini jedhutti dhaabbadhe. Likki sa'aatii bu'ee asirratti kunoo ifee jira. Dura akka nama rafuuttan jira. Akkasisiniin jechuu barbaadeetanii maashaallah tabaarakallah hedduu bareeddii karaan illee biyyilleetu akkaataan itti sawwaran namaa miijate. Amma kana iyyuu baasii keessa ta'an sawware jechuu barbaadeetanii. Maashaallah tabaarakallah isiniin jechuu barbaada. Please like gochuun na bira dhaabbadha. Viidiyoo kanallee hanga dhuma isaatti ilaaluu dagatinaa isiniin jechuu barbaada. Akkasigaa obboleen kee jaallatamtootaa fi kabajamtoota warri karaarra deemuudhaaf kaanii nama sodaachisatan xiqqoo afaantu nama rakkisa malee dhugaa biyya seera qabdu. Biyya keessa jiraachuudhaaf illee namatti miijattu. Baay'ee tokko bareedaadha isiniin jechuu barbaada. Mee isinillee yoo deemuu barbaaddanii deemaatii ilaalaa karaallee yoo madaamiin isinii eeyyamti ta'ee akkasitti deemtanii ilaaluu dandeessanii isiniin jechuu barbaada isiniin jedha. Amma kunoo ifee bakka buufataa qixxaa makiinaan dhaabbatu baasiin kun akkuma isin argitan baasii dhaabbatu geenyee jirraa. Maashaallah tabaarakallah isiniin jechuu barbaada. Hedduu namatti tola. Mannaaraa xiyyaaraa fakkaataa iyyuu baay'ee namatti tolaa keessa deemanii waraabanii garuu deemee waraabni namni uummanni akkuma kanatti saafaraa kun erga mana raamaa ga'e immoo zuurii salaatee ka'ee viidiyoo immoo dhaabbiidhaan waraabee nama kolchaasitti. Asisii bira ga'ee salaateen taa'aan jira. Kotatiin immoo duuba jira gaasitti shaanxaa bakka jechuuf asitti kun immoo Rahmaa obboleettii kiyyaa isiin magaalaan diimtuudha. Isiin haadha kiyya fakkaatti. Haati keenya diimtuudha garuu fakkeenya haadha keenya fakkaatti. Akkas isiniin jedhaan immoo abbaa kiyya fakkaadha. Maashaallah tabaarakallah wal argine tortii waggaa lamaan booda wal argine gizeenna qulleessi an qabdu taaloo xiqqoo qaqqabee intini godhaara. Asitti immoo kaargoon kiyya qaqqajeelee kunoo ashagamee qajeelee gara biyyaa deemuudhaaf rootoo tokkoo fi kaartoonii 2 akkasitti qophaa'ee jira. Baay'ee namatti tola garuu rabbiin nagaadhaan nageessee nagalchee viidiyoon kiyyallee dhumarra ga'ee jira. Hanga dhuma viidiyoo kanaa daawwachuu hin dagatinaa, like, subscribe, share gochuu hin dagatinaa. Namni karaarra deemuu jettanii hin sodaatinaa isiniin jechuu barbaada. Maaliif innis wanti sodaatan tokkollee hin jiru isiniin jedha. Amma kunoo akkasitti gallee deebinee mana keenyatti deebinee jirra. Please hanga dhuma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaatti isiniin jechuun barbaada. Maqaa Muniiraa Abbaaraayaatiin mucaa eessuma kiyyaatiin galaara. Qodichi jechuudha. Isiitu biyya imalasii gaafa ji'a lammaffaa guyyaa 2 gara Itoophiyaa imalasii taasifti waan ta'eef isinillee manillee walitti dhiyoodha waan ta'eef isii fuutee galti. Rabbi nagaan isii haa galchu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinu.